ganama waa baay'ee waliin haasofnee turre. Waa baay'ee naan jettee jirta. Waa baay'eedhaan na gorsitee jirta. Gorsi ati na gorsite suni eessa dhaqee raawwatee taate immoo har'a gadi baatee raawwattee akkasittiin dubbataa turte. Ani bari waa ati naan jette san hunda isaa teessiseen jira bara. Teessiseen jira bara. Uummannis narratti duulee jennaan sagalee kan keessa wantoota ati naaf barreessite hunda isaatiiyyuu deebii ati naa deebiste hunda isaatiiyyuu qabadhee taa'aa jira bara. Ati anaan gizee na gorsitu akkamittiin na gorsaa turte? Maa baatee akkasittiin boossee? Maa baatee akkasittiin maraatta? Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii an nagaan qaba galata rabbii jiruuf jireenya akkam ana baroomtuun tun gaariidha galata waaqaa. Egaan namoonni akka carraa ta'ee gara mana haadha cabsaa dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aadha akkasuma immoo maatii keenya taatanii kan jirtanii like share gochuudhaan nu jajjabeessaa kana hundumaan gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaan har'a wanna tokko qabadheetiin dhufee wanti nani qabadhee dhufu haasamuun akka nani wabiidhaaf jedhee bu'aa turee akkasuma in argitanii jechuudha. Haa ta'u malee har'a immoo wabii bu'aa jiruun arge jechuudha. Wabii bu'aa jiruun arge maaliifiini jaalalti tuni jechuudha. Waan si gootu sitti ni himattu. Waan si gootu sitti ni himattu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e waan si gootu sitti ni himattu. Ani amma bakka kanatti wabiitti hin faradu. Wabiitti hin faradu maaliif bo'aa fi maaliif kan inni bo'uuf jedhee raawwadhee itti faraduu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa jaalala waan ta'eef ani akkam ta'aa akkan jiru isaaf jedhee keessi koo akkam akka ta'aa jiru natu beeka. Sababa kana ta'eefuu itti hin faradu jechuudha. Waan nama dhibu immoo ganama waliin haasofnee wal biraa deemnee turre waan nama dhibu dhugaa isiniin jedhaati. Ganama waliin haasofnee wal biraa deemnee turre. Amma jidduudhuma kana keessatti maaltu akka isatti dhufee agana isa boochisee uffata kana hunda gadi guuree maal jedhe kana ajaa'iba natti ta'e jechuudha. Waan nama garramu kubbaayyaan manni ittiin dhugaa rabbii maaliif bu'aa? Maaliif bu'aa? Dhugaa hedduutu akkana gaddisiise maaliifiini ana nama hundi keessanuu salphattuu maalii boosee maal jettee of xiqqeessitee maal taate naan jettan jechuudha. Yoo ilmi dhiiraa akkasittiin imimmaan isaa gadi roobsu kana hoo maal jetture? Yoo ilmi dhiiraa akkasittiin taa'ee imimmaan isaa gadi roobsu isinuu maal jettu? Anaan dubartiidhani salphattuudha. Dubartii taate dhiiraaf dubara hin jedhu jaalalti jechuudha. Jaalalti dhiiraaf dubara hin jedhu. Kunoo akkuma argaa jirtan jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan jaalalti dhiiraaf dubara hin jedhu jechuudha. Kanaafuu ani isatti murteessuu hin danda'u. Maaliif akkana taataa? Maaliif boossaa? Jedhee itti murteessuu hin danda'u. Jaalala waan ta'eef. Jaalalti waan si godhu sitti ni himattu. Lafa si geessitu sitti ni himattu. Bakka kamitti akka si kuffistu sitti ni himattu. Kanaafuu jaalala waan ta'eef umaa isatti murteessuu hin danda'u. Garuu osoo danda'amee fi obsa godhatee anis wantiin ani isatti dhiyaachuu barbaadeef wantiin ani keessa koo guutuu fuudhee isaaf kenneef wantiin ani keessa koo baasee hunda koo hatta namni ani sooshaal miidiyaatti bahee hin beekne takka yoo kolfaa fi taphachuu yoo wantoota adda addaatiin nama gargaaruudhaan ta'e malee chaanaala kanarratti sirumayyuu ani wantoota adda addaa barsiisuu fi namoota chaanaala banachuu barbaadan gargaaree chaanaala isaaniif banuudhaan kanan ani viidiyoo chaanaala kanarratti hojjetanii jiru. Xiggeen kan irratti viidiyoo adda addaa bakka biraarraa fidee raawwadee irratti gallattisaa jira. Yoon immoo irratti hojjedha ta'e waanuma ta'e bakka wanta tokko mata duree wayii godhadhee irratti hojjedha malee guyyaa gaafa takkaa ergan gara sooshaal miidiyaa kanaatti dhufeeti waa'ee kanaatiin gadi bahee dubbadhee hin beeku. Garuu na dubbise jaalaltisaa. Jaalala kan nama dubbisti bar duudaa afaan bansiisti. Duudaa afaan bansiisti jechuudha. Sin galee
namoonni isiniif hin galle, namoonni keessi keessan umaa cufamee raawwatee cufamaa ta'ee jiru, onneen teessan cufamtee jirtu jechuudha. Namaa beekuu hin dandeessan. Garuu yeroo itti onneen teessan banamte, yeroo itti sammuun keessan banamee jaalala sanatti gadi kuuftanii keessatti of argitan, namni sun edaa akkas ta'aa ture, namni sun edaa akkasittiin miidhamaa ture, nama san edaa jaalala isa kanaa kan isaan maraachaa ture, jaalala isa kanaa kan isaan boochisaa ture, jaalala isa kanaa kan miidiyaatti isaan baasee iyyisiisaa ture jettanii nuu beektanii jechuudha. Kanaaf ani isaafan maraataa jira, inni ayyuudhaaf maraataa jira. Yoo maraatinnatii keenya keessaa akka baanu rabbiin kalii kanaa beeku, rabbiin tokkichi qofti nuuf haa beeku. Yoom akka keessaa baanu jechuudha. Inshaallah guyyaa takka keessaa ba'uun keenya noolu. Abshir wabiiku. Hin boo'in. Hin dabarti wanti hundinuu. Akkanatti naftu. Kufanii bakka kufanitti nafan. Hin ka'anii bakka sana. Yoo ka'uu barbaadde immoo jabaachuu qabda. Jabaadhu. Jabaachuu qabda, jabaadhu. Ani duras jedheen jira. Yoo rabbiin anaaf si kenne, anis kan kee, atis kan kooti. Yoo rabbii biraanuuf hin katabamini, akka ati fayyaa taatee jiraattuun barbaada. Akka ati miidhamtuun barbaadu. Akka ati boosuun barbaadu. Akka rakkina takka sirra ga'uun barbaadu. Akka ati akkanatti gara miidiyaatti baate, akkana ni maraadhi kana, akkana ni boo'ee maraataa jiru kana maraattuun barbaadu. Anuu of qabaatin hin jira. Anuyyuu yaayamaa maalifan akkana of godhaa, maalifan maraadha, maalifan iyya miidiyaatti bahee namni maallaa godha, miidiyaatti bahee iyyuu maallaaf godha jedhee gad of qabee of jabeessaa jira. Osoo keessi koo bayyii maraadhu iyyi bayyiitii dubbadhu osoo na godhu jechuudha. Osoo iyyi maraadhu keessi koo osoo maraadhu naan jedhuun ani gad of qabee taa'aa jira. Kanaaf iyyuu yoo rabbiin siif katabe, yoo rabbiin kan keeti jedhee xiinni kunuu hafee, ishiin iyyuu kanuma kee taati. Sii galee dhiifama hedduutu akkanatti dhaga'amee jira jechuudha. Yemmuun akkasitti gaddee, yemmuun akkasittiin taa'ee raawwatee, uffata ishee akkasittiin qabatee, kubbaayyaa ishee akkasittiin qabatee, yemmuun inni taa'ee dubbatu hedduu natti dhaga'ame. Keessa koo waan banamee jiruuf, namni keessi keessan jaalalatti banamee jiru, namni keessi keessan jaalalaan miidhamee jiru, namni keessi keessan jaalalaan gubatee jiru namaa beektan. Namni garuu waan kana argitanii hin beekne namaa hin beektan. Namoonni muraasni keessan jaaladhee na jaalatee itti heerume ijoollee wajjin godhanne wajjiniin adeemneedha bakka keessan. Isin waanuma jaalala jedhamtu sanayyuu hin beektani jechuudha. Jaalalimmoo sanayyuu hin beektani. Walitti dhuftanii kalaas alaalaa wal argitanii wal jaalattanii yeroo sanaa fi walitti dhuftanii ilmaan godhattanii kalaas bakka. Kanaafuu wabiiku. Ani ammas wanti si gorsu yoo jiraate, ani dirqamaan jechuudha na fuudhisiniin jedhu. Dirqamaan na fuudhisiniin jedhu. Garuu akka ati fayyaa taatee raawwattee jiraattu barbaada. Akka ati gara sooshaal miidiyaa kanatti irree gadi dhuftee raawwattee boossee rakkoo kan kee, seenaa kan kee gadi baastee raawwattee dubbattee mirirri jettuun barbaadu. Kan koos ta'uu baattus akka obboleessa tokkotti sin kabaja, sin jaalladha. Kanaafuu akkasuma immoo ganama waliin haasofnee turre, ganama waa baay'ee waliin haasofnee turre, waa baay'ee naan jettee jirta, waa baay'eedhaan na gorsitee jirta. Gorsi ati na gorsite suni eessa dhaqee raawwatee taati immoo har'a gadi baatee raawwattee akkasittiin dubbataa turte. Ani bari waa ati naan jette san hunda isaa teessiseen jira bara. Uummannis narratti duulee jennaan sagalee kan kees
wantoota ati naaf barreessite hunda isaatiiyyuu deebi'atti naa deebiste hunda isaatiiyyuu qabadhee taa'aa jira bela. Ati anaan gizee na gorsitu akkamittiin na gorsaa turte? Maa baatee akkasittiin boossee maa baatee akkasittiin maraatta? Maaliif